Hagayya 19 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu Sibuu Neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti namoonni 193 vaayirasii HIV'n qabamanii jedhe biirichi. Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti namoonni 75,000 dhiiga isaanii qorachiisan keessaa namoonni 193 ta'an vaayirasii HIV'n qabamuu biiroo fayyaa naannoo Benishaangul Gumuztu beeksise. Biirichi tamsa'inni dhibee HIV irratus iddoo iddootti garaagarummaa qaba jedhus tamsa'ina dhibee vaayirasii HIV hir'isuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu beeksise. Iddoo tokko tokko keessatti ammoo faca'insi vaayirasichaa dabalaa jiraachuus himameera. Irra caalaan konkolaachiftonni namoota daldala saalquunnamtii keessa jiranii fi namoota bakka tokkorraa gara bakka biraatti hojii humnaa hojjetan dhibee kanaaf saaxilamoo akka ta'an ibseera. Kooriyaan Kaabaa misaa'ilota pilaastikaa fageenya gabaabaa furguggisuun dhaga'ame. Kooriyaan Kaabaa guyyaa har'aa eebila 19 2026 misaa'ilota pilaastikaa fageenya gabaabaa hedduu gara galaana bahaatti furguggeefte. Yaa'ii misaa'ilaa biyyattiin guyyaa har'aa geggeessiteen bara faranjoota 2026tti yeroo torbaffaaf yoo ta'u, baatii kana keessa immoo si'a afuraffaafidha. Misaa'ilonni fageenya gabaabaa naannoo Sinfoo jedhamurraa furguggifaman sunneen kiiloomeetira 440 imaluu ibseera. Raayyaan ittisa Kooriyaa Kibbaa misaa'ilota pilaastikaa Kooriyaa Kaabaa yeroo yeroon furguggiftu itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru beeksiseera. Tuttuqqaa Piyaangiyoong kamiifuu tarkaanfii deebii kennuuf qophii ta'uu eereera. Ministeerri ittisa Jaappaan misaa'ilonni guyyaa har'aa Kooriyaa Kaabaa furguggifte miidhaa osoo hin qaqqabsiisin dhiyeenya zoonii diinagdee biyyattiitti kufuu ibsuu Anadooluutu gabaase. Dhumarratti USA dhibdee waraanaa Iraan keessa kan galche Naataanyaahudha jedhan Kamala Harris. Itti aantuun pirezidaantii duraanii USA Kamala Harris sanbata kaleessaa sagantaa fandii walitti qabuu irratti yoo dubbatan waraanatti galleerraa jedhan. Waraana uummanni Ameerikaa hin barbaannetti galle jedhan dabalanii. Kun loltoota Ameerikaa balaarra buuseeraa jedhan. Tiraamp kallattiin dubbii Kamalaa kanaaf deebii hin kennine. Garuu Israa'el michuu keenya addaatii jedhan. Namoonni Israa'eliin jaallatanis jibbanis michuu guddoo Ameerikaa ta'uu isaanii mirkaneessaniiru. Fannoo amanamummaa cimina isaanii agarsiisaniiru. Isaan kaan eenyummaa isaanii isa dhokataa yeroo waraanaa fi muddamaatti yoo mul'isan, Israa'el ammoo cimina waraanaan akka mo'attus beeku jedhan.